Yooyyaa akkam nageenyi badhaa jira jechaa gara chaanaala keenyaa baga nagaan dhuftanii maal qabanni kan dhufne YouTube akkamiin bilbilaan banachuu dandeessaa banattee viidiyoo upload goote akkamiin waan adda gootaa waan jedha ilaaluudhaaf waan lama nu barbaachisa. Tokkoffaa irratti Gmail account qabaachuu qabda. Email jechuudha. Gmail account banattee eega qabaattee booda YouTube applications qabaachuu qabda jechuudha. Application amarratti seennee banaa jiru kana jechuudha. YouTube application app jedhama qabaachuu qabna. Jiboota inni banannaa jechuudha application keenya eega baname booda karaa harka mirga saniin kan jirsan suuraa kana irratti click goota. Karaa harka mirga jirsan irratti click goota booda channel kan jirsan si dhufa jechuudha. YouTube studio adda account kan jiru jira kan garuu sadaffaa irratti argamsan your channel kan jirsan jechuudha. Sadaffaa jechuudha. Sadaffaa irra kan argamu your channel kan jirsan irratti click goota. Your channel irratti click goote maaltu si dhufa maqaa kee barreessita footoo barbaadde channel keetiif irratti upload godhata jechuudha. Maqaalee kan barbaadde channel keetiif godhachuu dandeetta. My YouTube jechuu dandeetta. Oromiyaa YouTube jechuu dandeetta. Waan barbaadde jettee maqaa barreeffachuu dandeetta jechuudha. Ammas isin argisiisuudhaaf good morning Oromiyaa kan jedhu sanarratti banuuti good morning Oromiyaa jedhee save jedhanii footoolee upload gochuu dandeetta jechuudha. Karaa mul'atu gubbaa sanarraa create channel kan jedhu kanarratti click haa godhuute jechuudha. Create channel kanarratti click godhee booda channelii create ta'ee jira jedhee message gubbaarraan baasee jira. Channelii create ta'ee jira nan jedhe. Akkuma argaa jirtan channeliin create ta'ee jira. No subscribers tokkollee hin qabu. Namni si hordofuuf jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan haarawaa amma banamu waan ta'eef hoomii kanarratti viidiyoon keetis ni mul'ata. Viidiyoo kanarrattis akkasii playlistii kan jalatti immoo viidiyoo wal fakkaataadha. Channels kan jedhu kun maalidha? Channelii kan keekaa adda addaa maqaa adda addaatiin create gootee achirratti si mul'ata jechuudha. Channel adda addaa account tokkorraa create godhachuu ni dandeetta jechuudha. Okay. Viidiyoo kan jedhu kanarratti upload gochuu dandeenya. Ammas home kan jedhu kanarraan fe'uu dandeenya jechuudha. Okay, fe'uudhaaf upload viidiyoo kan jedhu tokkoffaa jiru viidiyoo dheeraa create short kan jedhu lammaffaa jiru viidiyoo gabaabaa go live kan jedhu immoo live online seenuudhaaf live waan dalaguu jirtu dabarsuudhaaf jechuudha. Upload viidiyoo kan jedhu irra click goone haa ilaalluti. Viidiyoo gabaabaa wayii upload goone haa ilaalluti jechuudha. Viidiyoo san egaa marattee booda egaa filattee booda next jettanii viidiyoo barbaadde jechuudha. Kan upload godhuu barbaaddu san bilbilaan kee keessa waan jiraatan irratti next egaa goote maqaa kennitaaf jechuudha. Taayitilii viidiyoon keetiif maqaan viidiyoo keetii adda adda ta'uu hin qabu jechuudha. Waanuma tokko ta'uu qaba egaa. Fakkeenyaaf viidiyoon kee waan dhimma moobaayilaa ta'etti waa'ee kompiitaraa yoo maqaarra barreessite san dogongoraa jechuudha. Egalee kanaafuu viidiyoo keetiif mata-dureen ati kennituufis maal ta'uu qaba wal fakkaachuu qaba jechuudha dargama. Okay, kaamma kanamma mata-duree tokko kenninuufi haasawa Jawaar waa'ee amma ta'u jiru irratti taasisee jennee mata-duree haa kenninuuf jechuudha viidiyoo gabaabasaniif. Achi booda eenyutti ilaalaa waan jedha ilaali. Viidiyoon sun eenyudhaaf gadhiifame nama guddamoo ijoolleedhaaf gadhiifame addaan baafatta. Yes, made for kids, it's made for kids ijoolleedhaaf. No yotti immoo nama guddaadhaaf umurii 18 ol isaaniif gadhiifame jettee irratti click gootaa jechuudha. Ijoolleef yoo gadi hin dhiisin. Achi booda upload gootaa. Upload kan jedhu sanarratti maal goota? Click goota jechuudha. Karaa harka mirgaatiin jiru sanarratti. Egaa upload irratti click goote uploadiin keenya nuuf jammaree upload jechuun fe'uu jechuudha. YouTube irratti fe'uu jira jechuudha. Viidiyoo keenya fe'amee xumuramee viidiyoon akkuma argaa jirtan tokkoffaa irratti yoo dhuftan home kan jedhu sanarratti viidiyoon keenya jira jechuudha. Upload ta'ee jira waan ta'eef yookiin YouTube irratti fe'amee jira. Viidiyoo jalqabaa fe'anii jira. Garuu hanga amma namni daawwatee hin jiru. No views jedha jechuudha. Amma maaltu nu barbaachisa? YouTube Studio application jedhamu Google Play Store irraa buusuun nu barbaachisa. YouTube Studio maaliif fayyadaa kan jedhu jalqaba YouTube Studio kan jedhu kaafar jiru sanarra click goone deemnee install haa goonuti. Install haa goonuti bilbila keenya irratti haa feenu jechuudha.
Okay, install irra click goota. YouTube Studioon bilbil kee irratti amma maal ta'u jira fe'amaa jira jechuudha. Eeganii fe'amuu eegalee xumuree YouTube Studio kan maal goona ni bannaa jechuudha. Open kan jedhu sanarratti install ta'ee xumuramee fe'amee xumuramee jira waan ta'eef ni bannaa. Egaa banamee booda maal nu fidaa maal nu fayyada? Viidiyoon duraan upload goonee jiru kun akkuma argitan tokkoffaa kanarra kan mul'atu kana jechuudha. Saatii meeqa ilaalamee chaanaliin kee nam meeqatti ilaalee nam meeqa subscribe godhee nam meeqa unsubscribe godhee nam meeqa saatii amma kanatti ilaalu jira nam meeqa dhaqqabee jira waan jedha kan hunda of keessa qabata jechuudha. Overall activities chaanaliin kee maal dalaguu jira waan jedha hunda of keessa qabata jechuudha. Overview waan akkasii qabu reach jechuun nam meeqa dhaqqabee hanga nam kuma meeqa dhaqqabee kun kudhan ta'uu danda'a kun dhibba ta'uu danda'a kun dhibba lama ta'uu danda'a. Engagement namni wanti kun dhaqqabee jiru san keessa eenyutti engage godhee jira yookaan tuqee jira yookaan irratti tuqee daawwatee jira waan jira si argisa. Audience dhiirmoota biratti ilaalee umriin isaanii meeqa waan jedha kan hunda of keessa qabata jechuudha. YouTube Studioon waan baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef install godhachuu qabna. Bilbil keenya irratti waan chaanaliin keenya ta'e baruudhaaf maal akka inni dalaguu jiru baruudhaaf namni meeqa akka ilaalee jiru baruudhaaf waan adda addaa baruudhaaf akkas godhuu qabna. Na viidiyoo keenya jalqabame haa ilaalluti hanga ammaa views hin qabu waan ta'eef viidiyoo keenya kan jalqabaa views jalqabaa irra kaa'uudhaaf haa ilaalluti jechuudha. Namni baay'ee maal dogoggora fakkaate viidiyoo ofii banatee irra deddeebi'ee yeroo baay'ee ilaalaa jechuudha. Waan akka viewing dabaluuf yookaan namni ilaal dabaluuf itti fakkaachaa jechuudha. San dogoggora yeroo tokko ilaalteennaan tokkumsi ilaakaa yeroo dhibbaas ilaalteennaan tokkumsi ilaakaa jechuudha. Maaliif jennaan bilbil tokko irra ilaalamaa jira waan jedha YouTube'n waan beekuuf algooriizimii waan akkasii adda baastee fi himtuuf qabu waan ta'eef YouTube'n akkasiin adda baafata jechuudha. Kanaafuu device adda addaa yookaan immoo viewing ilaakaa'uudhaaf device adda addaa irra ilaalamuu qaba jechuudha. Chaanaliin tokko birrii argachuu eegaluuf yoo xiqqaatee maal gochuu qaba waggaa tokko keessatti namni kun tokko subscribe siif godhuu qaba. Ammas sa'aatiin 4,000 daawwatamuu yookaan ilaalamuu qaba jechuudha chaanaliin kee. Egaa wanti kun lameen xumuramee booda kan birrii siif laakkaa'u eegaluu jechuudha viidiyoo kee irratti. Achi booda malee akkasumatti siif laakkaa'u jechuudha. Waan viidiyoo namni upload godhe ka duraan copyright ta'ee jirullee yoo fuutee chaanal kee irratti upload gootellee maalidha sanirra irratti illee siif laakkaa'u jechuudha. Fuulduraan bal'inaa wal barsiifna waan ta'eef viidiyoon kun har'aaf nuuf ga'a. Naa yaad qabdan komentii jalatti nu barreessaa. Gaafii qabdanis komentii jalatti barreessaa. Yeroo tokkotti hafnee isin deebisnu waan ta'eef chaanalii keenya Booranaa Tech kan jedhu kana like subscribe nu godhaatii akkasitti nu wajjin turaa maatii nuuf ta'aa jennaa galatoomaa.